Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baroftuuf har'a kan waliin ilaallu 3.3 dhala baaqee kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Namoonni qarshii baankiitti yeroo qusatan baankichi tajaajila qarshii kanarraa argatuu fi qarshii hammatee ni kaffalaaf yookiin ni herreegaaf. Akkasumas baankiin qarshii namoonni achitti qusatan namoota biroof liqeessuun namoota liqeeffatan irraa tajaajila qarshii hammatee ni argata. Egaa akkuma beektan baankiirraa yeroo liqeeffatan gatii hagatee jechuudha. Gatii hagatee ni kaffaltuuf jechuudha. Isinirraa ni argata jechuudha baankiin yeroo liqeeffattan baankiirraa jechuudha. Akkasuma immoo yeroo isin achitti qusattan hagatee kan isinii kaffalu ni jira. Gocha 3.3 kana haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaa qarshiin namni tokko baankii irraa liqeeffatu maal jedhama? Liqii jedhama jechuudha. Qarshii liqeeffatame tokkoof qarshiin dabalataa tajaajila argameef liqeeffatan kaffalu maal jedhama? Innoo maal jedhama? Dhala kaffalaa jechuudha. Dhala jedhama jechuudha immoo. Dhalli baankiin tokko maamila isaatiif kennu maal irratti waan hundaa'u sitti fakkaata? Egaa yeroo achitti baankiitti qusattan maal jechuudha? Kan isinii kaffalu ni jira. Baankiitti yeroo qusattan kun kan dhala isaati jedhee baankiin kan isinii kaffalu jira. Inni maal irratti hundaa'ee sitti fakkaataa jedha. Egaa tajaajila birrii keessaniitu isinii kaffalama jechuudha. Dhalli liqeeffataan tokko baankiif kaffalu maal irratti hundaa'a sitti fakkaata? Egaa baankiin tokko ni liqeessaa. Isa liqeeffattan sun maalni dhala faana kaffaltu jechuudha. Isa liqeeffattan sun dhala ni qaba, dhala faana ni kaffaltu. Egaa bu'aa isarraa buufattan sun kan kaffaltan ta'a jechuudha. Maallaqa fudhattan sun dalaga tokko yeroo ittiin hojii tokko ittiin hojjettanii bu'aa irraa argattan sun irraati kan isin kaffaltan jechuudha. Dhalli baaqee dhala haadhoo qofa irraa yeroo turtii hunda keessatti kaffalamudha. Maani dhalli baaqee dhala haadhoo qofa irraa yeroo turtii hunda keessatti kaffalamudha. Dhala baaqee shallaguuf foormulaa armaan gadii fayyadamna. Dhala baaqee shallaguudhaaf foormulaa kana fayyadamna jechuudha. Dhalli baaqee maal bakka bu'a? I bakka bu'a. Dhalli baaqee egaa paa baay'isuu irraa baay'isuu ta'a. Paa baay'isuu irraa baay'isuu ta'a. Maal akka bakka bu'u tokkoon isaa ilaala. Kana keessatti kana jechuun ishee kana jechuun I jechuun dhala baaqee jechuudha. Kaffaltii tajaajila maallaqaa irraa argamudha. Dhala baaqeen kaffaltii tajaajila maallaqaa irraa argamudha jechuudha. Paan immoo maalni haadhoodha. Haadhoo yookiin qarshii liqeeffame yookiin baankii ol kaawwamedha. Haadhoo yeroo jennu egaa fakkeenyaaf baankii keessaa qarshii 1,000 ol keewwattanii haa jennu. 1,000 ol keewwattanii waggaa booda yeroo deebitan immoo qarshiin kun 1,000 fi 1,100 ta'ee haa jennu. 1,100 ta'ee haa jennu. As keessatti egaa dhalli isa kamidha? Dhalli 100dha. Dhalli qarshii kanaa 100dha. Haadhoon eenyudha jechuudha? 1,000dha. Kanaafuu
1,000 maal jennaani? Paa jennaan jechuudha. Haadhoodha. Raan immoo reetii dhalaa. Reetii dhalaati. Raa jechuun immoo reetii dhalaati. Dhibbantaa dhalaa waliigalteen taasifame. Dhibbantaa dhalaa waliigalteen taasifameeti. Raan immoo. Taan immoo maanni? Yeroo turtii yeroodha jechuudha. Taan taayimiidha. Taayimiidha kan inni ibsu. Yeroo turtiin maallaqichi ji'a yookiin waggaa meeqaaf akka ta'e kan ibsudha. Kana jechuun wanta tokko yeroo liqeeffattan wantichi yookiin ji'aanidha kan dhalu ta'a yookiin immoo kan waggaadhaan kan dhalu ta'a jechuudha. Yookiin waggaadhaan ta'uu danda'a yookiin ji'aan ta'uu danda'a. Yeroodha kan nutti agarsiisu jechuudha taan kun. Kuufama ida'ama qarshii haadhoo fi dhalaati. Kuufamni immoo ida'ama haadhoo fi dhalaati. Kuufamni jechuudha. Dhala jechuun maal jenneerra? Dhala jechuun paa iidhaan bakka bu'aa miti dhalli. Dhala paa baay'isuu raa baay'isuu maalii jenneerra? Taa jenneerra. Dhalli paa baay'isuu raa baay'isuu taa. Paa maal bakka bu'a? Haadhoodha. Raan immoo reetii dhala sanaati jechuudha. Taan immoo yeroo turtiisaa yeroo isaati turtiisaati kan nutti ibsu. Yeroo nutti himaa jechuudha raan. Kanaafuu kuufamni immoo dhala ida'uu haadhooti. Haadhoon immoo maanni? Paadhaa jechuudha. Kuufamni maalidha jechuudha? Kuufama jedhaati fudhadhaa kana. Kuufamni dhala ida'uu haadhooti. Kuufama jechuun immoo maal jenne? Haadhoo ida'uu dhalaati. Haadhoo ida'uu dhalaa. Haadhoo jechuun paadhaa, ida'uu dhalaa. Dhala jechuun immoo maal jenneerra? Paa raa taa jenneerra. Kanaafuu bakka paaraataa bakka ii kana paaraataa galchinaa jechuudha. Kanaafuu paa ida'uu jenneet paa raa taa jenna. Amma gaa as jira asis jira. Bifa kanaatiin barreessinaa jechuudha sammuu. Paa as baafneet koomaan isaa as baafneet maal goona? Tokko ida'uu raa taa ta'a jechuudha. Kan asii jechuu baay'iftan kam argattu jechuudha? Isuma kana deebistanii argattu. Kanaafuu asitti ishii kana jechuun kana jechuudha. Kuufama jechuun walqixa paa mallattoo ammattuu banneet tokko ida'uu raa taa ta'a jechuudha. Kana asii jechuu baay'iftan maal ta'a? Isa kana deebistanii argattu. Kanaafuu mallattoo ishii kana kuufama foormulaan ishii kanadha jechuudha. Fakkeenya 19ffaa kana haa ilaallu. Dargaggoonnii fi shamarran waldaan gurmaa'an tokko waldaa qusannaa fi liqii naannoo isaaniitti argamu tokkorraa hojii isaanii ittiin babal'ifachuuf qarshii 80,000 yeroo turtii waggaa 5tiif liqeeffatan. Yoo waldaan qusannaa fi liqiin kun dhala baaqee reetiin isaa 4 dhibbantaa waggaatti ta'een miseensota waldaan gurmaa'anii kanaan waliif galan dhalli waldaan qusannaa fi liqii kun dargaggootaa fi shamarran waldaan gurmaa'an irraa argatu hammamii jedhee nu gaafata. Aarra kan jiru baarra kan jiru immoo kuufamni waldaa qusannaa fi liqiin kun dargaggootaa fi shamarran waldaan gurmaa'an irraa argatu hammamii. Asitti gaaf furmaata isaa yoo ilaallu haadhoon nu kennameeti jira. Kan isaan liqeeffatan 80,000 liqeeffatani. Hagamiif tura jechuudha?
turtii immoo nu kenneera waggaa 5. Reetiinis nu kennameetti jira. Reetiin immoo dhibbantaa 4dha. Kanaafuu egaa dhibbantaa kana gara maaliitti jijjiirtu? Gara deesimaaliitti jijjiirtu. Dhibbantaa 4 kana gara deesimaaliitti yeroo jijjiirtan 0.04 ta'a jechuudha. Amma egaa kan nuti barbaannu maali? Dhaladha jechuudha. Maaliif dhala nu gaafate waan ta'eef jechuudha. Har'a kan jiru dhala nu gaafate. Dhala jechuun immoo walqixa paa raa taa ta'a. Paan keenya haadhoodha. Raan immoo reetiidha. Taan immoo taayimii amma inni turu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Paan keenya meeqa? 80,000 baay'isuu 0.04. Egaa ishii kana gara deesimaal jijjiiruu qabdu jechuudha. Ishii dhibbantaadhaan nuu kenne kana. Baay'isuu meeqaati? 5. Waggaa 5f mitiire? Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 16,000 jechuudha. Kanaafuu dhalli isaa meeqadha? 16,000 jechuudha. Baarra kan jiru immoo kuufama nu gaafate. Kuufama jechuun kuuf jennee haa qabannu. Kuufama jechuun maanni haadhoo ida'uu maaliiti? Dhalaati. Haadhoon meeqadha? 80,000. Dhalloo meeqa arganne? 16,000. Kanaafuu 80,000 ida'uu 16,000 meeqadha? Meeqa jechuudha? 96,000dha jechuudha. Kunoo akkuma argitan isiniif hojjeteetii jira. Fakkeenya 20ffaa ilaallu. Qarshiin 2,000 reetii dhalaa 5 dhibbantaa liqeeffatame qarshii 500 argamsiisuuf yeroo hammamii itti fudhata? Egaa asirratti maal nu gaafate? Taayimii nu gaafate. Taa nu gaafate jechuudha. Taadha kan nu gaafate. Maal nu kenneeti jira? Dhala nu kenneeti jira. Dhala meeqa nu kenne? 500 nu kenneeti jira. Haadhoo nu kenneeti jira. Haadhoon meeqa? 2,000. Reetiis nu kenneeti jira. Reetii 5 dhibbantaadhaan nu kenne. Kana gara maaliitti jijjiirtu? Gara deesimaalii jijjiirtu 0.05 ta'a jechuudha. Kanaafuu asii dhalli meeqadha? 500. Haadhoon meeqa? 2,000. Reetiin 0.05dha. Taayimii barbaanna jechuudha. Egaa foormulaan keenya maali? Iin walqixa paa raa taadha jechuudha. Kan nuti barbaannu taadha. Kanaafuu qubaatti hambifachuuf maal gootu? Over irra paa raa jettu. Irra paa raa jettu. Paaraadhaan badaa. Taa qufannoo hafa. Kanaafuu maal ta'a? Taan walqixa irra paa raa ta'a jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Taan walqixa irra paa raa ta'eera. Kanaafuu iin keenya meeqadha? Iin keenya 500 irra paan keenya meeqa? 2,000. 2,000 baay'isuu 0.05. Yeroo hortan taan meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kunoo asitti ilaaluu dandeessu. Kanaafuu waggaa 5tti haga kanaa fudhata jechuudha. Waggaa 5 yeroo ga'u birrii 500 argata jechuudha. Dhalli isaa birrii 500 kan ta'u. Fakkeenya itti aanu immoo ilaallu. Daldaaltuun takka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti dhala baaqeen. Fakkeenya itti aanu ilaallu. Daldaaltuun takka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti dhala baaqeen qarshii ol keewwatte. Qarshiin 10,000 waggaa 5 dura ol keewwatte yeroo ammaa gara qarshii
15,000tti ol guddateera yoo ta'e reetiin dhala baankichi hojjetee fi meeqa? Maal nu gaafate amma? Reetii nu gaafate. Maal nu kenneera? Haadhoo nu kenneera. Haadhoo nu kenneera. Akkasumallee taayimii nu kenneera. Taa jechuudha. Paa asitti haadhoo nu kenneera. Paa taa nu kenneera. Asitti immoo kuufama nu kenneera. Kuufamni meeqadha? 15,000. Asirratti furmaata isaarraa ilaaluu dandeessu. Haadhoon meeqadha? Paan jechuudha 10,000. Kuufamni immoo 15,000. Taan immoo meeqa? 5dha. Taan 5 waggaa 5 jechuudha. Maal nu gaafate? Irraa nu gaafate reetii. Kuufama jechuun immoo paa ida'uu iiti. Haadhoo ida'uu maaliiti? Haadhoo ida'uu dhalaati. Kuufama jechuun asirraa dhalaa barbaaduuf maal gootu? Kuufama hir'isuu haadhoo jettu jechuudha. Kuufamni meeqa? 15,000. Haadhoon immoo meeqa? 10,000. Yeroo warra ariftan meeqa? 5,000. Kanaafuu dhalli meeqadha? 15,000 jechuudha. Dhalli daldaltuun kun argatte waggaa 5 keessatti meeqadha? 5,000 jechuudha. Kanaafuu asirratti reetii akkamiin barbaannaa? Foormulaa kanarraa barbaannaa jechuudha. Foormulaan keenya I walqixa paa raa taadhaa jechuudha. Asirraa raa akkamiin barbaannaa? Hiruu paa taa jettu raa qofaatti hambifachuuf jechuudha. Kana jalas paa taa jettu. Kun hin badaa paa taadhaan badaa. Sana booda raan qofaatti hafa. Raan walqixa I hiruu paa taa ta'a. Kunoo asitti akkuma argitan kitaaba keessan irrattis ni kaa'eeti jira. Raan walqixa I irra raa taa jedheera. Kanaafuu I meeqa? I jechuudha dhaladha. Dhala immoo meeqa? 5,000. 5,000 irra meeqaati? Paa taa. Paan keenya meeqadha? Paan keenya immoo haadhoo jechuudha. 10,000. 10,000 baay'isuu meeqaati? Taan keenya immoo taayimiidhaan miti waggaa 5 jechuudha. 5 baay'istu. Sana booda maal ta'a? Asii 0 kana 0 kana 0 balleessitu. Sana booda maal ta'a? Walqixa 5 irra 10 baay'isuu hin taane maal gootu? 5 irra 10 isa jalaa baay'iftu jechuudha. Baay'isuu meeqa ta'a? 5 ta'a. 5 badaa maal ta'a jechuudha? 1 irra 10. 1 irra 10. 1 irra 10 deesimaaliidhaan yeroo barreessan 0.1 ta'a. 0.1 kana immoo gara dhibbantaatti yeroo jijjiirtan meeqadha? 0.1 dhibbantaatti yeroo jijjiirtan meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 10 dhibbantaa reetiitti yeroo jijjiirtan. Yoo barbaadan deesimaaliidhaanis kaa'uu dandeessu. 0.1 jettanii kaa'uu dandeessu. Kanaafuu reetiin dhalaa baankichi daldaltuu tanaaf hojjete 10 dhibbantaadha jedha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagama baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3.5 walitti deebina. Nagaan naa tura.